Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma mulata heddu qabdi turte akka carra kun kana ta'e erga ta'e immoo silaator inni shenitti waan jette suno sotti waan ta'e man oromoo maqabuto gargaari kan hin jedhuudhaan kan waan jedhu maatiillee keessuma harmeen shamma yeroo viidiyoo ishee hojjettu namni viidiyoo sana arge namni harmee qabu garuu akka namatti ta'uun ni beekama maati sharmee shan jaallatti akka tasaammoo jalaa dhabde kan hin jedhudha haaqni garuu ammayyuu uummanni oromoo haaqni hundumti isaa akka ba'u kamifis osoo hin ta'in dhugaamti akka ba'u uummanni oromoo soo baree kanarratti otoo dhiibbaa godhee kan hin jedhudhaan yoo callisame hundumtuu hin callisama yoo dubbatame immoo achi tocho'uu ni danda'a otoo ifa namaa godhu ta'e erga haaqni kun ifa ta'ee booda bifa barbaadameetiinis tokkummaanis waa hundaatiinis irraaramuu danda'a garuu yoo kana ta'uu baate haaqni kun akkuma dhukkaamamee inni fira qabu sun yoo deema ta'e booda rakkoo fiduu danda'a mootummaa irrattis amantaa akkuma duraanii caalaa dhabama lammaffaas immoo rakkoo kan biraas fiduu danda'a kan hin jedhudhaan kan hin dubbadhu sabboontu. Baba galatoome maatii kee waliin haasofte maatii waliin ani obboleettiitti na wal jettee turte ergas. Haaseera. Maalirra jiru? Maal jechuun egaa poolisiin akka qabatedha. Poolisii raagaama jiru hundumaa irraa funaanaama jiru jedhanis isaan jedhan sana immoo asirratti wanta dubbatamu miti kaa yaa poolisii matu qabateera. Ijoolleen naannaa sun ijoolleen micittiin tigistii namoonni qaqqabaman jiru ergasii qorannoodhaaf. Maatii masheerraayyuu maatii masaarraayyuu jechuun jechootuma fuudhanii waan jechaa turan naannoo ollaarraatis akkas funaanama turanii poolisii maxxiisneera jedhanii egaa poolisiin immoo teeknika namoota baay'ee fudhatee qorannaa kana gadi fageenyaan gaggeessaa jira jedhu. Okay, manajeri Andu'aalame manajera Riyaa eenyudha talitti achii bira turte sana kan jedhamu hangam dhugaadha wanti sun. Manajera Andu'aalame eenyu ture iyyuu. Namoonni kaan ishiidhuma ture kan jedhus jira. Namoonni kaan immoo Riyaa Kamaal eenyudha Lamroot Kamaal nama ture sana kan jedhus jira. Okay. Hiriyaa jechuun manaajeraa Andu'aalame beektaati. Kan manaajeraa Andu'aalame beektaati. Leellisaa Indiris jedhama jedhu garuu hin beeku. Leellisaan kun immoo Riyaa Lamroot Kamaal ture miti. Ano make sure mitano kanarratti. Okay. Garuu manni Oromoo dhiibbaa gochuu qaba wanta barbaachisu hundatti torbee tokko iyyanii dhiisuuf osoo hin ta'in gurraacha dubbadhu meeshaa sii kenna gurraacha yookiin isa mu'e Tullu mee annamba dhugaa jiru dubbatanii eegi kiriti please hin dubbata siif hin kenna cabaa garuu namni as keessa mukaa'uu danda'u sa'a dheeraa yoo eegan gurraacha yookaan mu'een hin dubbatu yoo ta'e itti fufta. Dubbatu gurraacha. Nagaa akkama ta'e. Nagaan dhuftee itti fufi. Fayyaadha. Anillee biiroo keessan jira baay'ee haasa'uu hin danda'u. Maal jechuun barbaade duratti qirixiin yeroo dubbatu waa'ee nama du'ee jechuun immoo nama bakka dhugaa jiru jechaadha. Eenyumarrayyuu kan caalu jechaadha. Nama bakka dhugaa jiru jechuun nama bakka silaa ilmi namaa itti boqotu dhaqeedha. Waa'ee kanaa dubbachuun immoo
cubbuu tokkoyyuu qabu madda seenaatis waan guddirattis immoo positive waan dubbatedha waan ta'eef saniif oduu dachaa godhuu baatan nan beekaa ittan yaadda bazee intala kana tokkoffaa social media irratti nan beekaa waggaa muraasa azimoo intalli tun kan nama qaalii kana nama warqii kana ilma oromoodha hiriyaa Andu'aalam ta'uu ishii gaafan bareerraan kaasee dachaan koo baay'ee dabale Andu'aalam hiriyaa kootii miti walitti dhiyaannu Oromotiin jaalladha. Intala kanas itti dhiyaadheen beeku bakka isaan oolan ooliin beeku tajaajilate Andu'aalam yaadannoo daadhii galaan irratti wal agarree turre dhiyoo kana. Ishee irratti nagarree jara kaalamaan guyyaa kaalamaan kan argee wajjin dhaabadde jecha. Na ishee Andu'aalam jechaadha. Ishee gammatti jaalatu sun argin sooshaal miidiyaa irraa oduun kabaju osoo hin jaalladhu akka intala Oromootitti osoo hin boonu kana ta'uu isheetiin gadda guddaan nutti dhagahame rabbi Kiraashii jannataan haa qananiisu. Wanni kun waan baay'ee ta'e. Intala PhD barachaa turte, intala meedisinii barachaa turte yuunivarsiitii Finfinnee keessatti intala Oromoo waan taateef qofa qaqqalamtee ajjeefamte san yaadattu. Intala qorannoo addaa taasisuudhaaf, argannoo addaa taasisuudhaaf, argannoo ishii hatuudhaaf jedhee namni itti hidhamee ajjeesse san agartanii yaadatu ta'a. University fi hospitaala Tufra. Kan intala kana ammoo maaliif xiqqooshii kan nama dhukkubsu nama lama dhabuu deemna jechaadha. Balaa nama tokko dhufetu nama tokko galaafate jechaadha. Yookiin kan ishii alfee yookiin Andu'aalam dhufetu ishii nyaata yookiin kan ishii alfeetu Andu'aalam nyaata. Maaliif jennaan jajjaboon Oromoodha lamaan waan walitti hirkataniif jajjaboon lamaan dhufanii immoo gola Oromoo waan jabeessaniif qe'ee Oromoo waan miidhagsaniif kana addaan hanqisuudhaaf jedhee ta'u waan qindaa'eedha hammeenya qindaa'eedha jedhee waan natti dhaga'amuuf egaa ibalota akkas godhachuu hin danda'u waraarra dhaabadhee ta'e. Saniif waan tokko yeroo dubbatan tooftaan walii kennamu akkaataa qorannoo tooftaa walii kennamu baay'inaan bilchinaan hayyummaa dhallaalamee osoo deeme baay'ee gaariidha. Waan intala kanaa intalli kun asitti barattee gaafa akkanaa asitti qacaramtee bara akkanaa xalayaan irraa fudhattee jechuun waan tokko waan nama yeellasiisu immoo waan ol kaawwatanis ta'ee natti mul'anne dhoksuunis barbaachisu maal jennaan intala kana kan ajjeeses namatti dhiyaatu nama beeku jechaadha kan wajjin nyaatu kan wajjin dhugu kan wajjin footoo ka'e kan wajjin sagantaa adda addaa bartidee adda addaa waliin kabajantu qindeessee waan kana godhe jechaadha yoo waan namni godhe osoo hin taane guyyaanis gantee jechaadha intala kana osoo hin gahin guyyaanis ishii gantee harka namaatti dhuftee hafte jechaadha. Na hiree kanaan immoo hireen obboleessa keenya qaxalee kanaatis hireen aartii Oromoo humna bareedaa baatee deemu kanaatis gubachuudhaaf deemte jechaadha. Kanarraa kan ka'e waan kana yeroo dubbannu boru waan nu mudatu hin beeknu maal lafa kanarratti maal keenyaaf akka dhiisnu hin beeknu waan ta'eef dhugaa jiru namuu dubbachuu danda'uu qaba kallattii kennuu qaba. Amma wantoota tokko Dr. Girmaa kan jedhamu tokkos hin jiru. Yeroo baay'ee gadi qabee namoota hin Romantii shitirra jiran naannoo shitirra warra jiran warra waan kanatti dhiyeenya qaban yookiin dubartiidhaan yookiin goddanyaadhaan waan tokko isaan gidduu yookiin jibba galchuu danda'u yookiin immoo guyyaa isa footoo ka'aa turte namoonni ishii footoo wajjin ka'aa turte sun waan ishii eegan lakkisan hin beeku mala dha'ee tooftaalee jechaadha mala dha'ee yookiin immoo tooftaalee baay'ee lafa ka'a Dr. Ejjusin jechaadha Dr. Girmaa Taaddasaa jedhamu. Namoonni akkasii baay'ee barbaachisu counter attack tokkoffaa Andu'aalam irraa dubbiin kun Andu'aalam irratti qofa akka hin damaaddamamne warra qabuun baay'ee barbaachisaadha. Warra akkamitti qaban namni achi dhufee ta'u isaa wajjin boo'a taa'u nama akkamitti nama dhugaa maqsuudhaaf yookiin ta'e dhugaa kana yeroodhaaf maqsuudhaaf achi taa'amu dhuguma nama garaadhaan gadda isaa wajjin ta'an kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Keessa ta'anii jechuudha warra dhiyaatan jechuudha. Ishuu tokko yeroo kaasan akkaataan itti ka'u akkaataan itti dubbatamu laalamuun barbaachisaadha. Maal jennaan akka Oromootitti Oromoo wal keessa jira borus gaamichaa kanatti dhufuun mincoo kana eenyu birattuu yakka ta'eetu hin beeku. Ishee bira isaa jiraattu isa bira isaa jiraattu kophaa isaa jiraattu hireen kun quunnamuu danda'a. Har'a garuu waan isa biratti hireen kun hin quunnameef hireen kun hin quunnamu kan jedhu anybody cannot be sure. Waan akkasii kana ilaalamee gadi fageenyaan oduu hawaasummaan Oromoo kanarratti miidhaan hin gahin summiin biifame kun osoo inni balaa hin geessisin dhugaan intala kanaa ifatti dhugaadhaaf dhugaatti ba'uu qaba.
erga dhugaan baheen boodammoo yookiin guma antara tanaa baafachuu irratti hojjechuu qabna yookiin du'a antara kanaa kan togoone hambisuu hin qabnu akkuma Hacaaluudhaa siidaa isaanii dhaabnee mootii jaalalaa giiftii jaalalaa jedhamtee Finfinnee irratti siidaan ishii dhaabbatee yaadannoon godhamuufii qaba sira tokkicha deemtee Harargeetu maal jedha isinitti fakkaate namni gaariin kun hoggaadhu yookiin namni tokko hoggaadhu namni gaariin hin barakatuudhaan maal jennaan nama gaarii akka onus barbaadu waaqnis barbaadeedhaan beektaa na sani waan ta'eef intalli nama gaarii waan taateef har'a deemtee yaadannoo fi akka isheen legaasiin ishee akka hin banne waan tokko akka Oromootitti intala kana jira dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Qananii ta'uu ishii qofaan osoo hin taane qananii Ando Alam ta'uu ishiititu jaalala dachaa naa kennisni jechuun barbaada. Rabbi dhugaa hin gatini waan irraa godha rabbi nu haa uffalchu. Annamaa maaliiti? Ayyuu guddaa shagalatos. Kiriti eegi polis. Durallee namarraa fudhate. Siifin kenna carraa bal'aa kiriti. Noof kalchi dhiifama haasaa ijoo dubbattaa garuu namoota akka wal ga'uu fi kiriti. Moe itti fufi. Tarii niitoorkii yoo na baase moe namootaaf carraa kenna sumaati. Gaggabaabsanii namni hundaa dubbatu. Ayyee Tullu galatoomii hundi keessanuu akkamii akkam ooltanii bultaa akkuma bakka jirtanitti yaada special ta'e hin qabu garuu biyya san keessatti dhugaan namaa hin baakan jiwanii abdii hin qabu gurraachi kaasee ture mucaa haymaanoot badhaadhaa jamtu medisiin barattu hospitaala Finfinnee keessatti medisinii barataa turte achuma laaboraatoorii keessatti ajjeefamtee argamte haqni mucaa saniitis hin baane haqni Hacaaluu Hundeessaa hin baane haqni nama jabaa Boobatteedhaa hin baane ani dhugaan gadi baajee hin eegu keessattuu political assassination taanan dhugaan mucaa tanaa hin baajee an abdii hin qabu yoon dhugumaan immoo political assassinationii ta'uu maatee hinaaffan waa laayifii Andu'aalam kana balleessuudhaaf namni isa jibbaa sabaatinis haa ta'u gama kana noon ta'e maybe bahutu mala garuu gama mootummaan barbaadee waan barbaaduuf isatu beekagaa waan bara kana biyyattii san keessatti namoota beekamaa ajjeessanii ajandaa namaa laatuun immoo waan barbaadantu jira duuba ajjechaa namoota beekamaa kana duuba mootummaan san barbaadee waan kana waan hojjate haqni biyya san keessatti hin bahu yoon immoo ajjechaa baratame kiraayimii namoota jidduutti faayidaaf jaalalaan naaffan maal kana noon ta'e maybe bahutu mala mucaa kanaafis guyyaa 14 booda mana murtiitti akka dhiyaatu qaxaroon kennameefii jira. Kana laallee ammaas akkanumatti yoon qaxaroon kan dheeratu taate waatu jira. Dhuguma gaafa qaxaroo sanii guyyaa 14 booda waan irra gahe mootummaan qoratee ifaa fi bilisa uummataafis kan beeksisu yoon taate achirraa hubachuu hin dandeenye. Maaltu deemaa jira kan jiru haga tokko asirraa hubachuu dandeenya guyyaa 14 booda jechaadha. Waan hedduutu kaa ture. Conspiracy hedduutu kaa jira. Isatu ajjeesee maali kun hin barbaachisu. Andu'aalam mana jiraatuuf gaafas maal wabii qabnan. Eenyutu beeka mana jiraatu isaa. Ushuur. Dabban dubbannu waan bira hin jirre akka nama bira jirutti sin dubbannu garuu haqni namaa bahaa hin jiru bara jahan darban kana keessatti biyyattii san keessatti lubbuun namaa baala hanqatee jira. Namni 60 engadda qofaa konkolaataan garagalee nama toora 40 dhume. Mootummaan waan akka kun dubban. Engadda dooniin galabatamtee ijoollee Jibuutii irraa kaatee karaa Yaman imaltu toora nama 100 wayitu dhume. Mootummaan gadi bahee akkana hin jenne. Haajaa namaan qabu mootummaan hangorra jiru kun. Mucaan tun celebrityidha. Nama beekamtuu taate malee namni hin beekamne akka baalatti harcaa jira. Guyyuu Rabbi Itoophiyaa keessatti namni osoon ajjeefamne oolaan jiru. Mucaa tokko dheengadda Wallagga keessatti kaardii diijitaal kaardii eenyummaadhaa
nama kennite jaaniti gadi baasanii ajjeesan. Waan akkana kanatu deemaa jira jechaadha. Kan dhugaan biyya san keessatti dhugaan ajjeefamee qarba jira. Nunis boonyee dhugaa jalaa hafnee jira biyya san keessatti. Kanaafuu namni mootummaa kanarraa ammallee dhugaa mucaa tanaa hin baasettanii irraa abdii qabdan I don't know. Yoon deeggaraa mootummaa kanaa ta'e malee namni waa laallee argu namni haala biyyattiin keessa jiru beeku mootummaa kanarraa abdii hin qabaatu. Dhugaan isiidhaa olee haa bubbulu inuma bahaa kana caaluutis kana bobbatteetis kana caaluutiif kana bobbatteedha. Namni ajjeesuun maaf to'annoo jalan ooliin kan jiruun taate malee akka ajjeese already beekamaadha. Gaa dubbatullee on fedhuu maanne beekamaadha. Kan mucaa tanaatis garuu achirra waan fagaatu miti haqa isiidhaa rabbiin haa baasu. Maatii isiitiifis rabbiin gaasa biree haa kennu maal jennaami. Garuu namoonni celebritii ta'an beekamoon ofaa eeganii ammas ofaa eeganii sabboonni keessattuu celebritii wallistoonni namoonni barumsa gahaa qaban ofaa fannifatanii jedhanii achirratti hakaatanii manni isaanii on kaameraa qabaatu maatii kaameraa seekiretiidha haa godhatanii yeroo hama yeroo fokkotaa keessa jirra namoonni beekamaan ofaa eeganii yoon immoo danda'an boodigaardis haa qaxaranii so Hacaaluun gaafamma akkana ta'u boodigaardii qabaate bintun akkanatti nammaatu ture. Kanaafuu ofaa eeganii nulleen namoota keenya quba haa qabaannu kanumaan jaatullu. Thank you. Ayyee galatoomi mo'e kiritii amma dubbadhu namootaaf carraa kenni neetworkiin na baasuu danda'a mo'a. Kiritii dubbadhu saboontuun tarii kenni moozaadhaaf. Tullu galatoom waan hedduu haasa'uutu mala ammoo waan jirurraa haasa'uu hin fedhu. Painful nama dhaga'ama yoo dubbattillee dubbattuu si godha yoo dhiistes wallaaltuu si godha. Waaqayyo qofaa anarra darbee boolla ishee jannata haa godhu. Andu'aalam Gosaas dogoggoraan isaa ta'u itti yaadee isaa ta'u hin beekin isaa ta'u shirris irra xaxamee haa ta'u kalaphee isaa keessa jirtu yookaan maaliin haa ta'u waa ta'e uumamee jira jechuudha. Ilma Oromoo tokkotti Waaqayyo kan akkasii qeekeetti hin fidin. Qeekeetti hin fidin jedha Oromoo. Ijoollee kana gaafanii suura isaanii social media irratti wal bira argu akka ajaa'ibaatti keessi koo akka nama damma fi bassoo walitti makee yookaan immoo bassoo fi sirba Oromoo dhaaba kam haa deeggaru fedhii kam haa dhiigu yaada kam haa yaadu waan sammuu isaa keessa jiru evaluate yoon godhe anatu gadhooftu ilmaati malee nama haqaa miti jechuudha. Ammoo aadaa Oromootiks. Anaaf artistoonni Oromoo eebbisaarraa haga Hacaaluurraa haga Andu'aalamitti boodigaardii qabsoo Oromooti. Isaanirra diinni waan barbaade haa hojjetu hiika barbaade haa hojjetu isaanitti